na guutee jira keessa koo olmaan kee jira keessa koo waaqayyo koo bokku keenya tol qabamaa inni waaqayyo jedhee biraan gamaatti nafu biraan gama gaafa keenya tol qabamaa seenaa keenya jijjiiramaa inni waaqayyo jedhee moodina laaltaa'e raawwatama. Hello, obboleewwan koo akkam jirtu nageenya waaqayyo isinii haa baay'atu akkam nagaa fayyaa keessanii ani jira obboleettiin keessan bakka jiraatanii ani jira galata gooftaa isaarraan nu ga'e ulfinni haa ta'u jecha hin jirtu isin akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira galata waaqayyo akkami nagaa jirtu fayyaa keessan eegamaadha bakka jiraatanii bakka har'a geessanii waaqayyo isin gargaaree Rabbiin keessan Allahan keessan sin gargaare uumaan keessan sin gargaare warri har'a geessanii bakka jiraatanii har'a ga'uun keenya sababa har'a geenyeeftu fiitu jira malee akkasuma ani miti har'a ga'uun keenya sababa waaqayyoon nu gargaareefi maanni qaame xiqqoose akkanatti isinitti bareeda deeluuf jedhee soorii waan biraafi miti bakka jiraatanii isinin jaalladha dhugaa waaqayyo isa jiraata baguma har'allee geessan hundumti keessan wayini amlaageedha akkana namoonni baay'een na jaallatanidha wayini tigoo wayini qonjoo wayini bareeddu wayini tigoo wayini habiibti animti kummo ila gaararra ollan baasin asin gaararra rabaabnaan ani duriitti waan of jecha wayyoo haadha koo mucaan kaameraa laala waan isa gadi qabattee immoo baay'ee jiraachuudha as keessa bakka jiraattan irra deebiinsinii jedha bakka jiraattan akkanumaanii miti har'a ga'uun keenya sababa qaba sababii waaqayyo nu jiraachiseef sababii uumaan keenya nu jiraachiseef jiraanne malee sababa waa biraatii miti sababa waa ofii gooneefi miti dandeettii qabaannee ogummaa qabaannee sababa barumsa guddaa qabaanneefi miti sababa barumsa dhabneefi miti sababa ofiisaan uumeef har'aan nu ga'e bakka jiraattan isiniin jecha maatiin uuftaa warreen haaddisiiftanii warreen turtan immoo akkuma beekamu waan gaggaarii babbareedaa keessan caar godha caaritti ilaaluu nan jaaladha akkamitti maal moone bakka jiraattan isiniin jecha daa argaa kanan arge kana jedhaati waan ilmoo isinii akin kara uumamaa kara gooftaan uume kara artifishaalii miti kara Kiristoos uume kara warra keenyatti nudaan daa argaa ilmoon akka nama goota akka isheen namatti minyooftu irri ballee akka isheen nama dhowwitu halkan akkatti ishii fufuuffattanii dhudhungattanii quufuu dadhabdan kana daa argaa warri hin deenye warri deessan immoo argitaniittu waaqayyo isin haa eebbisu birrii barbaacha biyya ormaa deemtanii miti milkaa galaa ilmoo godhadhaa argaa innaanni jedhu qalbii koo achi na deema yeroo inni bo'u qalbii koo bira na deema ammas hin jedhu dura wayinii isinin jechaa isin eebbisaa isin jaallachaa isin kabajaa jaalala isin naa qabdan illee argeera waaqayyo isin haa eebbisu naa jiraadhaa isinin jechaa obboleewwan kiyya baay'ee tokko isin jaalladha yooni biyyoota akkana maqaadha biyyoota akkana nakuma ta'uun biyyoota akkana maqaadha biyyoota akkama indee tigisti warra biyya akkanaa malee naan jettu keessaa warra kaan hin jirtan immoo hin jirtaaf namni wayii faatee beeluu isiniin jedhu daa argaa isiniin jedha maalifan gara keessan dhufee jira waan tokkotu naa ta'e jira yesuusiif ulfinni guddaan haa ta'u sababii ani gammadee sababa annaaf ta'e sababan dhufeefin qaba akkasumaan lafa lafuun dhufne waan inni waaqaaf lafa uume isin haa eebbisu ijoolleen mana madaamii ijoollee miti isin anaa ol kan jirtan jirtu haadhonni koo obboloonni koo hangaftoonni koo jirtanii Kiristoos isin haa eebbisu naa kabajamaa maaliif jennaan gatii dadhabbii keessanii gatii ilaalcha keessanii gatii siinsaatii keessan waan gaarii dubbatti waan xalli waa jaraa dubbatti moo maal irraa baranna moo maal irraa dhiibna moo jettanii na dhaggeeffattanii wajjirra naa ooshitantu jira Yesuus Kiristoos ilmi Daawit isin haa eebbisu waan jiru waan waaqarra jiru sana eebbisu naaf eebbifama akkana isiniin jecha samoona kana xiqqoo sababii qofaan na qabee mataa juljulna godhee malee waan ajaa'iba waan haaraadhaan fuula keessan fuuldura dhufa waaqayyos na gargaara ammas illee waan isin gammachiisu waan isin naa gammaddan edaa gammachuu naa qabdan nan arge dhugaa isiniin jedha maali jennaan yoo ani waan tokkotti milkaa'e waan hojii jammare naa gammaddu YouTube kun naa kaffale isiniin jennaan naa gammaddan nama tokko 16 laale kumaaf dhibbi jaalaa kii gootan dhugaadhuma kun
jala galtanii arguu waan dandeessan isin sobu nama kuma kudha jaatu laale ammi kun edaa gammachuu kootiif waan biraaf miti naa gammaduuf jaalala isin naa qabdan hin arge kooturii ijoollee daa'ima qabaachuu rakkisaadha fuudhaa dubbachaa wajjin haasaan as deebi'a hojii jammarraan naa gammaddan yuutuubii kun naa kaffalennaan naa gammaddanii amma ila koomintii 600 jira koomintii 600 dubbisee fituun dadhabe samuuna kana ka xiqqoosee na qoqqoraastee turte akkuma argitanii koomintii 600 abee jaalala isin naa qabdan Yesuus naa jaallatu eebbifamaa naa jiraadha ammallee wanta ambiraan na eegaa wanta ambira wanta naa gammaddan si'achi wanta isin gaddisiisu isinitti namu yoo Waaqayyoon jedhe yoo inni jedhe ani jedheefi miti wanta haaraa isin qabadheen dhufa jedhe abdii guddaan qaba wanta isinitti buhaartanitti gammaddan isin qabadheen nan dhufa Waaqayyo na gargaara dhugaa mosoba YouTubein kun naa kaffaluunsa birrii meeqa naa kaffalee dhuguma birrii amma baadhisan hundumaa naa kaffalee moo piraankisin godhe maanni laata ishimmoo eenyutu YouTubein suni akka naa kaffalu na gargaare naaf sirreesse birrii naa kaffale dhuguma naa kaffaleera dhugumaaf sobasaa isinitti nima yookaan bor yookaan iftaan keana eega dhugaa Waaqayyooti kun yookaan bor yookaan iftaan keessana eega fuula sa yasbaa fakkaatu kana babbareechadhee akkana zafzaf jedhe kana ofirraa bareecha ofirraa dhiqadheerallee didibadheerallee baazawii zayitii dibataan dibadhee jira jireenya keessanirraa hamaa bir godhee awwaraan waan malee sinii furdadhee guyyaa lamaan kana gidduutti meene eegaa fedha Waaqayyo yoo ta'e dhuguma naa kaffalame dhuguma naan kaffalamiini eenyutu immoo na gargaaree yuutuubii kana naaf sirreessee itti dadhabee halkan keessa sa'aatii 8 illee sa'aatii 6 7 walakkaan illee dhugaadhuma sidiin jedha ana si ciisee tan dhuufuu gadhiisa abbaan sun eessa teessee akkashiin kan hundumaatti naa dadhabde eenyu akka taate eenyu akka na gargaare birrii meeqa akka naa kaffale dhuguma kan daataa naa dandeemu naan dandeenye isa jedhu wajjiniin dhaggeeffanna quumna garaan taa'ee bareechee bareedee fuula zifzifii kan ofirraa qufaa kan ofirraa waraana minarraa cabinarraa nagadhiisi jedheen sagalee koo duraatti isinii deebi'ee dhufee gammachuu keessan sagalee sanaa gammaddan sana dhugaa isiniif godha fiixaan isinii baasa bor yookiin iftaan keessa na eegaa bor yookiin iftaan keessa na eegaa eenyu akka na gargaare asirratti akkuma na jaallattan namoonni 16 viidiyoo sana daawwattanii ammi sun hundi keessan yoo feetan namni 13 goottaa ilaalaa rakkoon qaban waan barbaadan amma feetan laala fedhii keessan inni isin dirqamsu mucattii sana eenyu kana gargaare asirratti baasee isinitti hima isin immoo ishiin allaa ishii hamanatti allaan ishii akka eebbisu akka naaf eebbiftan barbaada eenyuyyuu ani YouTube ta'ee halkan keessa sa'aatii 7 isiniif hin dadhabu baazawee soba kun sa'aatii 8 taa'ee isiniif hin hojjedhu sa'aatii 9 mana madaamee hojjechaa waa isinii hin sirreessu sababni isaa ofii korra nama hin jaalladhu maaliifi namni akkana daanamaaf yaadu hin jira utuun duraan nama kana qabaadhee jiraadhe isa duraanii $85 irratti sirranaa guuree tureedha hin nyaatamu nama dhabuu nama qaba nama wajjin haasa'u dhiisee ofii kiyya bichaa asirratti beellaballabamuu nutu na nyaate sinii galeera mucattii sana nan beekan ture duraan ta'us daffaree akkanatti waan gaafanne birrii $85 sana hin nyaatamu ture asirratti yookiis neelaa hin gubatu ture ammas Waaqayyo na gargaaree na milkeesseera allaan shishii haa milkeessu eenyu akka taate fuula zibzifii kan ofirraa balleessee bareedee sagalee bareedduudhaan walitti deebina naaf eebbiftu naaf hin galateeffatina kan galateeffatamu huumaadha naaf eebbiftu isinillee naa jiraadha umriin keessan haa dheeratu dhukkubi isin hin danda'in tisiifni qoshaashaarraa bu'e ka'ellee isinirra qufate isin hin dhibiin fayyaan keessan fiixaan haa ba'u dhugaa Waaqayyo isa jiraataati isinin jaalladha isin itoo daawwachuu baattanii viidiyoon kun naaf hin kaffalu ture YouTubein kun kanaafuu isinan jaalladha viidiyoon biraa walitti deebina ammanatti ishii kana gurra isin buusuun dhufe Waaqayyo janagaa walitti nu haa deebisu janagaa wal waa agarsiisu isinin jaalladha laayikii tuqaa akkuma viidiyoo YouTubein kun kaffalee rannaan 16 daawwattan sana bihaarsi oo baay'ate 10 irraa haa badu 16 qophii ta'e naa eegu qophii ta'e intala kana hin beektani mucayyoo kana hin beektani eenyu akka taate hin beektu isinitti agarsiisa maqaa ishee nannaa YouTube isinitti agarsiisa ishiin asirreessite maal akka ishiin hojjettu maal akka ishee fakkaatu eenyu akka taate isinitti hima yoo xiqqaate dhugaadhuma Waaqayyooti soba miti namni kumni jaalle akka ishiin haaf eebbisu sheerii naa godha laayikii naa godha qophaa'aa eeggadha oduu miti kun
Biraankis miti, oduus miti. Naaf eebbiftu namni daan hin jiraay. Edaa namni namaaf hin jira. Fuula koo hin beektu. Fuula koo ishee miidiyaa irratti beekti. Anis miidiyaa irratti ishee beekaa eenyummaa waliin beeknu. Edaa namni jiraana jechisiise. Eenyu akkana gargaare. 10,000 laaltan viidiyoo san keessa 10,000 yoo dhiiftan 6,000 qophaa'an eegaa. 6,000 immoo dhiiftan 3,000 qophaa'an eegaa. Komentii viidiyoo kana jalaa ilaaleen dheebuu isin qabdan eenyu akkana gargaare. Isin illee tarii borsin gargaaruu dandeessi abbaan kun. Nama baay'eedhaaf tola baltummaa hojjechaa jirti. Allaan isheen amanattu. Ishii haa eebbisu. Karaan beekamne. Ishii haa eebbisu. Namoota hedduudhaaf karaa ta'aa arti mijattiin. Bartanii anarraa eenyu akka ishiin taate bor bantanii isinillee waan itti dadhabdan waan itti dogoggortan ishiitti kennachuu hin dandeessanii. Qophaa'an eegaa. 6,000 yoo 6,000 dadhabdan 3,000 qophoofne irraa warri jettan naa barreessaa. Asa sanitti neersu viidiyoon biraan walitti deebitu waaqayyoon nagaan sinaa eegu hamaan sin hin danda'in. Gola madaamii keessatti biiroo keessatti biiroo hojiidhaa dhabdanii warreen biirootti deebi'uuf jirtanillee warreen biiroo keessa jirtanii akka carraa viidiyoo kana yeroo biraa dhaggeeffattanillee dukkana biiroo sinirraa tarsaasu waan sa'aatii 24 biiroo keessatti sin harkatti hin dhumii hojiitti ba'aa hojiidhaan manaa baatanii milkaa sinan jaalladha. Nagaan tura.